Kuni sagantaa abdii dhugaa televiziyoona Shaadai waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatudha. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Har'a gooftaan yeroo nu kenne immoo waa'ee sagalee Waaqaa waliin haasofnaa, waliin dubbannaa, waliin dhageeffanna. Ulfinni kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a kan irratti haasofnu ergaa Efesoon akkuma kanaan dura boqonnaa tokkorraa jalqabnee barumsa walitti aanaa bareechaa jirru. Har'as immoo boqonnaa sadaffaa lakkoofsa tokko akka lakkoofsa 13tti kan jiru laalla. Kanaaf Waaqayyoon yeroo kana waan nu kenneef ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Ergaan sagalee Waaqayyoo yeroo hundayyuu gara jireenya keenya irratti dhufa. Kanaaf warri na dhageeffattan, warri na laaltan, warri karaa adda addaatiin gaafii adda addaa keessa jirtanii, warri Kiristoosiif tajaajilaa jirtanii, Waaqayyoon har'allee jireenya keenya keessatti argaa akka qabu hubachuudhaan akka na dhageeffattan kabajaan isin gaafachuun barbaada. Kanaaf ergaan kuni boqonnaa sadaffaan akkuma kanaan dura dubbanne boqonnaa 6 qabaa. 6 keessaa tokko haga 3 ergaa wal fakkaataa eebbi Waaqayyoon nuuf kenne maal akka ta'e hima. Boqonnaa 4 immoo haga boqonnaa 6tti Waaqayyoon erga nu eebbisee erga du'arraa nu kaasee jireenya bara kiristaanaa lafa kanarratti qabnu maal akka hojjennu karoora nu qabe kan jedhu nutti himaa kan jedhu walitti himnee turre. Kanaaf boqonnaa sadaffaarra jira jechuudha. Stiil waa'ee eebba keenyaa Waaqayyoon du'arraa nu kaasuudhaan otoo addunyaan hin jaalalli nu qabu karoora nu qabu maal akka ta'e kan himu. Achi keessaa isa tokko boqonnaa tokkoffaa lakkoofsa 3 tokko haga 13 ilaallaa jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqaa yeroo dubbatu maal jedha lakkoofsa tokko irratti sababa kanaan ani Phaawulos isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen jira jedha. Ani Phaawulos saba kanaaf ani Phaawulos isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoosiif hidhameen jira jedha. Lakkoofsi tokkoffaan. Egaa lakkoofsi tokko haga 13 kan jiru lakkoofsi kun afaan jecha akka warra Girikootaatti sentensii yookaan immoo jecha tokko afaan Ingiliffaatiin yookaan afaan Oromootiin qoodamee lakkoofsa 13 ta'eera. Lakkoofsa dheeraadha of course. Kanaaf lakkoofsa tokko maal akka ta'e dubbannee isa hubachuutti deemna. Kanaaf Waaqayyoon yeroo nu kenneef ulfinni isaaf haa ta'u. Mata dureen dubbii kanaa maalidha? Dhoksaan karaa Kiristoosin mul'ate kan jedhudha. Dhoksaan karaa Kiristoosin mul'ate. Maaliif dhoksaa ture wanni kun kanaan dura? Maal akka dhoksaa ta'e kanaan dura akkamitti akka mul'ate haasa'uutti deebinaa jechuudha. Kanaaf namni Waaqayyoo kun maal jedha lakkoofsa tokko irratti ani Phaawulos waa'ee kanaatiif jedhee hidhameen jira jedha. Jechoonni qulfii yookaan jechoonni ijoon as keessaa maaliini? Dhoksaa, mul'annaa, ayyaana, abdii fi waadaa Waaqayyoon namaaf qabu kan ibsudha. Jechoonni qulfii yookaan jechoonni ijoon as keessaa arginu. Kanaaf lakkoofsa tokko haga 4tti hidhamaan Waaqayyoo kun maaliif akka hidhame yookaan mul'ata yookaan waan mistirii ta'e kanaaf waan dhoksaa ta'e kanaaf akkamitti akka hidhame ilaallaa jechuudha. Waa'ee Kiristoosiif hidhame jedha malee waa'ee namaatiif, waa'ee namootaatiif, waa'ee mootummaatiif hidhameen jedhu. Waa'ee Kiristoosiif jedhee hidhamee kanan jiru jedha Phaawulos. Maaliif asirraa akkuma arguudhaaf yaadnu waldaan dhoksaa keessa turteedha. Bara kakuu moofaa keessa waldaan hin turre. Kanaaf the mystery of the church waldaa mataan ishii dhoksaa keessaas baatee kan dhaabatteedha. Waaqayyoon riviilli godhee mul'isee gaaratti ol baasee kan dhaabe Kiristoos mataa isaati. Kanaaf waldaan kan dhaabattes Kiristoos mataa ishiiti. Mataa isaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan dhaabedha waldaa. Kanaaf ergaa yookaan immoo Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 keessatti Phexrositti yeroo dubbatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa koo sirratti dhaabaa jedhee. Waldaa koo sirratti dhaabaa waldaa kana immoo onyimtuu hin danda'u. Yaadannoo ta'e namoonni baay'een yeroo baay'ee yookaan waldoonni adda addaa kan akka Kaatoliist yookaan waldoonni adda addaa kaatedraalii guddaan jira biyya Room argitan jedhee yaada yookaan seenaadhaan. Waldaan kun waldaa guddaan kun waa'ee Phexros
waldaa Kiristoos literaalii sarratti dhaabe akka himutti warri kaatolikii advokeetan godhan. Garuu yeroo laallu Kiristoos waldaa isirratti dhaaba yeroo Phexros irratti jedhu maali inni Phexros wanna dubbatee jira saniin dura. Ani eenyu jedhee gaafate. Kiristoos Phexros yeroo gaafatu deebii deebisaafi. Ati ilma Waaqayyoo Waaqa jedhee Phexros hubannaa Waaqayyoon bara san kenne irraa ka'ee deebisaa jechuudha. Saniin booda waldaa koo sirratti dhaabaa waldaa koo immoo nyimtuu hin danda'u. So waldaani foundationii waldaa yeroo hundayyuu Maatiyos 16:18 ala deemuu hin danda'u. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa koon dhaaba jedhe malee waldaa Phexros hin jedhu, waldaa namaa hin jedhu, waldaa koo sirratti dhaaba. Si yeroo jedhu immoo Phexros irratti miti jecha inni dubbate irratti. Jechi sun maali? Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e, Waaqa akka ta'e kan dubbatu irraa. Kanaaf kana yeroo hunda miis gochuun nurra hin jiraatu. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee kan dogoggoranii waldaa mataa isaanii dhaabbatan. Waldaa maqaa adda addaa qabaachuu dandeessi. East West sagantaan ganama galgala guyyaa adda addaa gaggeeffamuu danda'a. Inni rakkoo miti. Waldaan garuu yeroo hundayyuu kan dhaabatte kaayyoon ishii kan miisi godhuu hin dandeenye Kiristoosiif dhaabatte. Waldaa Kiristoos. Abbaan ishii Kiristoos. Kan ittiin galata guddaa argachuun irra jiraatu Kiristoos. Kanaaf waa'ee waldaa yeroo kaafnu kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf chaapteroota kanaa yeroo kaafnu akkuma duratti isiniin jedhe waa'ee kanaati kan irratti dubbachuudhaaf deemnu. Kanaaf dhoksaan kuni karaa Kiristoos as ba'e jechuudha. Warri Israa'el bara san turani ganama akkuma dura isinitti dubbachaa ture warra Jeentaayil jedhaman warra Giriiktu ture warra Barbeeriyaan jedhaman ture dhiira ture dubartii ture karaa adda addaatiin waan adda addaa ture. Ergaan Galaatiyaa 3:28 irratti maal jedhaa? Dhiira isaa taatan dubartii, Juushi taatan Giriik, fagoo taatan dhiyoo hundumtuu karaa Kiristoosiin tokko ijoollee Waaqayyooti jedhee dubbata. Ergaan warra Galaatiyaa 3:28 kun. Kanaaf warri Israa'el bara san kan yaadaa akka turan maalinni Juus yookaan warri Juus ta'an kuni warra barbaariyan yookaan warra immoo warra Jeentaayil jedhan kana olitti ulaalaa akka turan kanaan dura leetti irratti dubbachaa ture. Kanaaf sagalee Waaqaa akkuma dubbatu waldaan karaa adda addaatiin maalummaa karaa Kiristoosiin as baate jechuudha. Waldaan hin turre saniin dura. Kanaaf Phaawulos waa'ee kanaatti irratti ispeesifik godhee waan adda addaa kan dubbatu. Ani hidhamaan ture jedha maaliif akka hidhame karoorri hin hidhameef maal akka ta'e lallaba wangeelaa akka ta'e kaayyoo wangeelaa maal akka ta'e asirraa mirgi addaa argamu maal akka ta'e hin himaa jechuudha. Kanaaf maaliif ani hidhamee yeroo jedhu for this reasoniin ani hidhameef yookaan kaayyoon ani hidhameef jedha yeroo dubbatu waa'ee Kiristoosiif jedheen hidhamee jedha. Waa'ee namaatiif hin jedhu. Waa'ee mootummaa bara san tureef hin jedhu. Dhugaa Kiristoos naa kenneef ani hidhamee jedha. Warri Israa'elii fi warri Jeentaayil bara san turan suni garaa waldaa kanaan tokko ta'anii jiru. Akka boqonnaa lammataa irratti dubbachaa turre kanaan dura. Kanaaf Kiristoos Phaawulos mataan isaa waggaa 5 almost hidhamee ture. Ergaan warra Efesoon kuni ergaa mana hidhaatii barreeffame jedhamanii waamaman keessaa ergaa Phaawulos ergaa tokko. Maaliif waggaa 5 ol Phaawulos akka hidhame ergaan kuniin bakka biraatti caaffataa kana nama biraatu fuudhee warra Efesoon kanatti geesse. Waldaa kana dhaabuudhaaf gatii guddaa akka namni Waaqaa kuni baase sagalee Waaqaa dubbata. Kanaaf achi deemee waldaa kana dhaabee waldaan kun rakkoo keessa baay'ee baatee ol bayuu gadi bu'uu cimaa ture. Waldaan hin beekamu naannoo Efesoon jedhamutti bakka sagaagalummaa guddaan vaakeeshinii warra mootota adda addaatti gaggeeffamu daldalli adda addaatti gaggeeffamu bakka bareedaa bakka wanni adda addaa wanni Waaqaan faallaateetti gaggeeffamu ture. Achitti waldaan kan dhaabatee ture. Kanaaf karaa Kiristoosiif waldaan as baate jechuudha. Kanaaf kun Juurraa dhufaa, kun warra Giriikirraa dhufaa, kun Garbarraa dhufaa, kun maalirraa dhufaa jechuudha. Kanaaf wal fudhachuu rakkoo ture waldaa san keessa. Har'alee asirraa waan baay'ee wanna jedhee tayyaadha. Kanaaf nuyi waldaa keessa jiraannu keessatti dhugaan Kiristoos karaa waldaatiin as baase kuni maal akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Bara dheeraadhaaf waldaan seenaa mataa ishii qabdi. Seenaan waldaa seenaa dheeraadha. Seenaan waldaa yeroo hunda garuu hin jijjiiramu. Waldaan dogoggora hojjettee yoo jiraate dogoggorri ishii sirraa dhufeera. Seenaan waldaa tokko hanbeenu waldaan kiristaanaa bara waldaan Kiristoos dhaabe irraa jalqabee haga har'aatti jiru rakkina bu'aacee adda addaa keessa iyyuu haa baatu malee ispeeshaalii jaarraa 16ffaa keessa erga Protestant yookaan waldaan karaa wangeelatti fayyuun ayyaana fi sagalee Waaqaa duwwaadhaan jedhamanii Luuterni fa'aa biyya Jarmanitti riformeeshinii gurguddaa erga gaggeessanii booda
waldaan kara sagalee waaqatti deebite jechuudha. Reformeeshinii guddaan gaggeeffamee jechuudha. Waldaan yeroo hundayyuu karaa sagalee waaqatiin kan dhaabate ta'uu ishee. Kanaaf sammuu namaatiin miti kunan an ta'u akka sagalee waaqaatti, akka jecha waaqaatti, akka adeemsa waaqaatti jechuudha. Kanaaf sagalee waaqaa immoo sagalee waaqaa ta'uu isa karaatti hin beeknu karaa baay'ee jira. Sagalee waaqaati malee sagalee namaa miti. Akka Phexros, caafannaa Phexros ergaa duraa, ergaa lammaffaa lakkoofsa 16 sagalee waaqaa kan caafatame namaan karaa fuula qulqulluutiin waaqa mataa isaatti dubbate malee yaada namaa miti. Kanaaf yaadni namaa karaa barbaadetti sagalee waaqaa kana jallisuu akka hin dandeenye dubbataa jechuudha. Kanaaf sagalee waaqaa divine yookaan immoo mirmadummaa waaqarraa kan dhufe ta'uu isaa karaa hin beekna. Karaa adda addaatiin beekuu dandeenya. Fakkeenyaaf waaqayyoon kan dubbate ta'uu isaa sagalee waaqatti irraa dubbifna. Ergaa Phexros duraa 1:21 irratti. Karaa biraatiin immoo ergaa waaqaa kana yookaan baayibilii keenya yookaan macaafa qulqulluu kana adda kan godhu keessaa tokko ofii isaatti walitti hin bu'u. Sagalee waaqaa akka namoonni tokko tokko dubbatan sagalee waaqaa tokko tokkotti hin bu'u. Sagalee waaqaa kan ta'u maali? Riifaransii walirraa garuu fudhata. Kakuu moofaa keessa kan ture kakuu haaraa keessatti argina. Kakuu moofaa keessa kan ture kakuu haaraa keessatti argamuun kuni riifaransii achirraa dhufe ta'uu isaa argina. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu ergaa bara dheeraa booda waggaa 700 800 dura isa dhufaatii isaa dura yookaan dhalachuu isaa dura Isaayyaas faa dubbatan, Daawit faa sanii bara dheeraa dura dubbatan, Waaqayyoon karaa isaaniitiin dubbate kaasuudhaan Waaqayyoon kana jedhaa jira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbataa kan ture. Kanaaf sagalee waaqaa ta'uu kan beeknu kana. Akkuma yaadannu kakuu haaraa keessatti macaafni yeroo dheeraadhaaf yookaan yeroo dhibbaa ol 500 yookaan sanii olitti irra deddeebuudhaan kootii godhame yookaan caaffatame macaafa faarfannaati. Itti aansee macaafa Isaayyaas. Caaffannaan kun macaafa kana keessa jira jechuudha. Kanaaf macaafni keenya macaafa sagalee waaqaati. Bara hundayyuu ittiin dabalamu irraan xiqqeeffamu. Inherensiisaa yookaan immoo baraa baratti yeroo hunda jiraata sagalee waaqayyoo ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf sagalee waaqaa addunyaan hin darba, barri hin darba, sagalee waaqaa bara baraan jiraata sagalee waaqaa. Haleluuyaa. Kanaaf Phaawulos yeroo ergaa kana jalqabu maal jedhaa? Maal jechuun jalqaba? Ani ergamaa Phaawulos, ergamaa waaqayyoo yookaan immoo ergamaa apoostilii waaqaa kanan ta'e jedha. Lakkoofsa tokko, boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti olaala. Kanaaf Phaawulos kana kan jedhu maaliif? Hidhamaan ture jedha. Boqonnaa 3 lakkoofsa tokko irratti immoo. Ani ergamaa waaqaati ergee jedhee boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti. Boqonnaa 3 lakkoofsa tokko irratti immoo maal jedha? Ani ergaa waaqayyoon na ergeef waaqayyoon akkan hojjedhu kana waame kanaaf nama hidhamee jedha. Kan inni hidhame immoo sababa Kiristoos malee sababa namaatiin miti. Bara san mootummaan Roomaa mootummaa guddaa ture. Mootummaa baay'ee aangoo guddaa qabu, meeshaa guddaa, teekinooloojii guddaa, qabeenya guddaa qabu ture. Naa ajjeechaan raawwannaan wanna guddaan irratti yeroo raawwatamu kanaaf jedhee hidhameen jedhe. Sababa adda addaatiin hidhameen jedhe. Ani sababa Kiristoosiin kanan hidhamee jedha. Kanaaf kun mataan isaa kan nutti himu maali? Gatii guddaa baasuudhaaf wangeela keessatti hojii guddaa mishinii waaqayyoon kenneef yookaan ergaa waaqayyoon kenne kana raawwachuudhaaf kana ta'uu isaa ergaa kanarraa hubannaa jechuudha. Kanaaf waa'ee Kiristoos yeroo kaafnu Phaawulos ergaa waaqaa kanaaf jedhee akka hidhame ergaa isaa kanarraa hubannaa jechuudha. Kanaaf waa Kiristoos immoo waa hunda handa koontiroolii godhee jira yookaan immoo to'atee jira. Kanaaf nu yeroo hundayyuu kan yaadnu kan dubbannu waan hojjete kana kan hojjennu humna waaqatiin akka ta'e. Kanaaf soosheeshinii yookaan sarkamistaansii adda addaa keessa illee yeroo jiraannu waaqayyoon jireenya keenya keessatti waan keessa dabarru keessatti waldaa keenya keessatti waan haaraa akka hojjechaa deemu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf nuufi Phaawulos gidduu garaagarummaan jiru akkaataa perspektiivii yookaan immoo mirmadummaa waaqaa gadi fageenya divine authority waaqaa kanatti dhumannu garaagarummaatu jira. Rakkoo adda addaa keessa darbuu dandeenya. Phaawulos ni hidhame. Nu hidhama fiizikaal hidhamuu illee yoo baane rakkoon adda addaa nu qunnama. Kanaaf yeroo baay'ee waaqa irratti waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Waaqayyoon kana maa godhe, maa kana naaniikiin kana karaa kana maan nu ofiin baratti jennu bara baay'eetu jira. Phaawulos garuu Kiristoos jedhee hidhameedha. Karaa rakkina adda addaa keessa yeroo dabarru, bu'aacii adda addaa keessa yeroo dabarru, sababa waaqatiin rakkina nurra ga'uu jiraate, ilmoo waaqayyoo ta'uurraa, cubbuurraa, hannarraa, dogoggorarraa, karaa adda addaatirra of deebisuu keenyatti wanni nurra ga'uu yeroo jiraate, qulqullina waaqa fakkaachuurraa nurra ga'uu yeroo jiraate,
Phaawulos yoo hidhameeyyuu nu fiizikaalii hidhamuuyyuu baanne akka gaariitti ilaaluun nurra jiraata. Akka ergaa kanaatti. Kanaaf karoorri Waaqayyoon qabu ija kanaan ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaaf sagalee Waaqaa rakkina nu keessa dabarraa jiru kana keessatti saba Waaqayyoo waldaa keessatti dhuunfaadhaan keessa dabarru Waaqayyoon irra hunda'u jireenya keenya geedara. Mee yaadadhaa duubatti deebinee Abrahaam irraa jalqabnee namoonni Waaqaa ta'anii rakkina adda addaa waldaa keessatti hin dabarsine jiru waldaa keessa. Keessattuu immoo waamamanii dibatamanii ol bayii gabbuu cimaa keessa warri hin darbine. Mee fakkeenyaa kaasu Abrahaam bara meeqa Waaqa eege? Ilma Isaaq siifan kenna erga jedhee waggaa 20 meeqa eege? Rakkina meeqa keessa seene? Bara sana abdii kutatee rakkoo meeqa keessa seene? Waaqayyoon garuu raawwatee ilma kenneef dhumarratti. Museen waggaa 40 uummata Israa'el fuutee gara Kananaan yookaan gara bakka Waaqayyoon sii karoorse geessite yeroo jedhamu bara meeqa eeguutu irra ture? Bara meeqa gammoojjii keessa waggaa 40 ol. Yoosef buleeyyansaa gurguranii rakkoo adda addaa bu'aacee adda addaa keessa yeroo darbu waggaa meeqa mana hidhaa keessa bahaa galuun rakkina adda addaa keessa waggaa 15 ol. Dargaggeessa ilma baay'ee tiineejii yookaan immoo mana dargaggeessa ta'ee rakkina adda addaa keessa darbe. Kiristoos mataan isaa nama ta'ee Waaqa tajaajiluudhaaf rakkina baay'ee keessa darbaa ture. Otoo tajaajilatti as hin bahin. Akka warra Israa'elitti yeroo san namni guddaan namni umuriin isaa waggaa 30 ol hin ta'in wangeela barsiisuudhaaf yookaan immoo sagalee yookaan 10 commandmentii bara sana Old Testamentii keessa ture barsiisuudhaaf hubachuudhaaf barachuu ture Kiristoos mataan isaa akka namaatti barachaa ture. Yaadannoo ta'e waldaadhaa yeroo galan Yoosefii fi Maaram jalaa karaatti miliqee barbaadanii akka argatan kana dubbachaa ture. Kanaaf Kiristoos mataan isaa barachaa ture, hin eegaa ture, dhumarratti garuu yaadni Waaqayyoo kun hin raawwate jechuudha. Ammallee yeroo laallu jireenya keenya keessatti wanni Waaqayyoo raawwachuudhaaf karoorse isinitti dubbate karaa adda addaatiin sagalee isaatiin kan dubbate karaa namaatiin kan isinitti dubbate isin mataa keessanitti karaa adda addaatiin Waaqayyoon kan isinitti dubbate raawwannaa Waaqayyoon karoora jireenya keessan irratti qabu akka raawwatamu abdiin eeguun barbaachisaa ta'a. Abrahaam irraa kan arginu kana, Musee irraa kan arginu kana, Yoosef irraa kan arginu kana, Kiristoos mataa isaatii irraa kan arginu kana. Ulfinni kabajni isaaf haa ta'u. Kanaaf jedhanii hidhamuun illee jiraachuudhaaf mala. Kanaaf Phaawulos kanaaf jedhee akka hidhame. Waaqayyoon jireenya Phaawulos keessatti immoo waan baay'ee akka hojjete kana raawwanna. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo jireenya keenya keessatti geeddarumsaa fi haaromsa guddaa akka fiduudhaaf deemu yeroo hunda argina jechuudha. Kanaaf Phaawulos Waaqayyoon akka waame argina. Ani Phaawulos Waaqayyootu na waame, Waaqayyootu na ergate, Waaqayyootu jireenya koo geeddare, ana nama wallaala, nama cuubbamaa, namaa gadi ta'e, nama saniin dura tarii waldaa keessatti yookaan namoota Waaqaa karaa adda addaa rakkina adda addaa irraan gahaa ture, Waaqayyoon na filatee as na baase. Kanaaf zakkii person yookaan nama qulfii ta'e keessaa kakuu haaraa keessatti minaalbaata warra ergamtoota xaanee yookaan wajjin namni wangeela dabarsuu irratti bakka guddaadha jireenya isaa keessatti Waaqayyoon hojii guddaa hojjetee jiraate Phaawulos. Maqaa isaa jijjiiree, jireenya isaa jijjiiree, bara isaa jijjiiree, staatasii isaa jijjiiree Waaqayyoon duun isaa dhumatti hin ajjeefame, hin qalamee mormi isaa muramee du'ee jechuudha. Wangeela fotoo hojjetu. Garuu akka wangeela hojjechaa ture ergaa Xiimotewos isa duraa lakkoofsa boqonnaa 1 lakkoofsa 2:13 arguu dandeenya. Kanaaf Waaqayyoon maal jedhaa? Gadi fageenyaan kana isinitti mul'isa. Hubannaan isinitti mul'isa. Namoonni yeroo baay'ee Waaqayyoon akka hin jirre hubannaa Waaqarraa akka hin dhumne dubbachuu barbaadu. Roomeen 1:21 maal jedhaa? Waaqayyoon hubannaa kenneefii otoo jiru akka waan maal ta'e hubannaa kenneefii otoo jiru Waaqayyoo gananii onnee isaanii karaa dogoggoraatti, karaa cubbuutti, karaa faallaa Waaqaatti deemanii jiru jedha sagalee Waaqayyoo. Waaqayyoon homaan isaanii hin goone. Garuu otoo beekanii jiran, koonshensiin isaanii otoo beeku, maalummaan isaanii otoo beeku, keessi isaanii otoo beeku kanatti deemanii jiru sagalee Waaqa. Waaqayyoon kanarraa nu baraaru ammallee bara jireenya keenya akkuma kanaan dura nu baraare. Kanaaf jireenya kiristaanaa keessatti kan mul'atu mistiriin yookaan dhoksaan kun karaa Kiristoosiin as ba'e kun jireenya keenya keessatti dubbii gurguddaa fidee dhufe. Isa keessaa inni tokko gammachuu fide. Eenyuun gammannaa? Kiristoosiin gammana. Kanaaf Philiphoos 4:4 irratti gooftaadhaan gammada. Ammallee irra deebi'een jira gooftaadhaan gammada. Abaluun gammadaa hin jedhu, waan qabdaniin gammadaa hin jedhu, jireenya biraatiin gammadaa hin jedhu, Kiristoosiin gammadaa jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf saba Waaqayyoo mistiriin yookaan immoo dhoksaan as ba'e kun gammachuu keenya baatee dhufee jechuudha waldaa keessatti, kiristaanummaa keenya keessatti, jireenya keenya keessatti. Kanaaf digiriin isaa yookaan immoo haalli isaa walaa caalu malee yeroo hundayyuu waa'ee kanaa hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a waldaa keessatti.
Kanaaf Waaqayyoo mistirii waldaa fuudhee kanas bahe. Waldaan hin turre. Yaaqoob fa'aa du'anii jiru waldaadhaaf. Namoonni baay'ee waldaaf du'anii jiru. Garuu waldaadhaaf du'uun kun maal godhaa ture bara baraatti jabeessaa dhufe jechuudha. Bara san waldaan kiristaanaa turte malee wal qoodis hin turre yeroodhaa booda. Ammallee bara kana dogoggorrii fi rakkinni jiru kun hundumtuu qulqullaa'aa karaa tokkotti deebi'e jedheen yaada akka sagalee waaqaatti yoo ta'e namni waaqaa qulqullaa'aa namni waaqaa Kiristoos yeroo dhufu waldaa isaa fudhatu nama isaa fudhachuutti gara dhufuutti deemaa jechuudha. Garuu waldaa keessatti har'a walqoodinsa adda addaa hin gaggeeffamu. Walqoodinsi waldaa keessatti gaggeeffamu kun hundumtuu personal benefit yookaan immoo bu'aa adda addaatirraa ka'a waan biraatirraa hin ka'u. Bu'aan namaa ta'a, kan dhuunfaa, kan guruupii ta'a, kan maybe warroota namoota adda addaa sababa adda addaatiin qarshiidhaan ta'a, jireenya beekumsa adda addaa argachuudhaan ta'a, maaliin ta'a, karaa adda addaatiin waldaa qoodutu jira. Asirratti namni halkanii guyyaa hojjetee waldaa addaan qooda. Yeroo baay'ee ijaaruutu rakkoodha malee diiguun salphaadha. Karaa bakka adda addaa summii adda addaa facaasuudha. Waaqayyoon kanarraa nu haa eegu. Kanaaf waldaa addaan qooduuf summii adda addaa abaluun akkasitti barsiisa barra. Yeroo waldaa seenanii barsiisan amma yeroo tokko tokko nan arga bakka adda addaatti kanarraa abaluun achirra koree barsiise kun bar anatti dubbachaa jira. Anatti akkana na godhaa jira, na jallisaa jira, gadi na qabaa jira, na cabsaa jira jedhee namni akkatti yaada. Sagalee waaqaa dubbachuudhaan namoonni tokko tokko immoo dhuguma sagalee waaqaa barsiisuura darbanii sagalee waaqaa keessatti nama attaa godhuutti deemu. Karaa lamaan kun dubbiin kun sirrii miti. Nuyi nama sattaa godhuu hin qabnu namatti hin kaafna. Sagalee waaqaa nutti kenname namatti ijaaruuf ittiin eebba waaqaa dabarsuun malee akka ergaa sagalee waaqatti namatti attaakoo kan namatti miidhuudhaan miti. Inni gara biraa immoo namoonni yeroo dabni keenya, dogoggorri keenya, cubbuun keenya nutti himamu waaqaaf gadoof qabuu dhiifnee nama san bileem gara godhoo nama san karaa dogoggora isaatti jechuutti deemuu nurra jira. Kanaaf waldaa keessatti waan akkasii gaggeeffamu nurra jiraatu. Kanaaf waldaa keessatti rakkoon akkasii jira. Intarastiin mataa isaatiin namoonni kana hojii kuni baay'ee waa gadda guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Very sad. Kanaaf waaqayyoon kana immoo namoota kana raawwatan kana waldaa keessatti waldaa qooduudhaan sababa adda addaa kan ta'an kana karaa adda addaatiin waaqayyoon gatii isaanii baasuu hin oolu. Gatii namni waan hojjete waan facaase hammachuu isaan oolu. Ijaarsa waldaatiif gaarummaa waldaatiif namoonni hojjetan yeroo hundayyuu bu'aa kana argachuun isaanii nafu. Namoonni waldaa diiguufis yeroo hunda waan adda addaa hojjetan waan kana arguun isaanii nafu. Diigichi yeroo hundayyuu balaa qaba. Wanni facaasan yeroo hundayyuu marga. Hamminni margee hin dhufa. Wanni gaarummaan illee margee hin dhufa. Wanni faca'een hin margu waan ta'eef. Kanaaf seenaa waldaa keessatti waldaa keessaa wal qooduun jiraachuun of course kan irra jiraatu yookaan waldaa keessaa bahuun kan irra jiraatu sababni lama jiraachuutu irra jiraata. Tokkoffaa waldaa san keessatti barumsi dogoggoraa hin gaggeeffamaa ta'e. Dooktarnaal ishuu kan ta'e, essential kan ta'e. Waldaa keessatti barumsa wangeelaa kan dabsu, barumsi waldaan sun hordoftu karaarraa maqxee yoo ta'e, durumarraa karaa dogoggoraatti irra dhaabattee yoo ta'e, waldaa san itti himnee akka sirreeftu godhuu yaallee wanni kun milkaa'u taanaan dhuunfaadhaanis haa ta'u guruuppiidhaan waldaa keessa dhiibnee deemuun sirrii ta'a. Kanaan duras kanuma godhamaa ture waldaa keessatti. Namoonni gurguddaa waldaa dhiisanii deemanii jiru. Seenaa waldaa seenjarii tokkoffaarraa jalqabnee kan arginu kana. Inni gara biraa immoo waldaa mataan ishee akka qoodamtu yeroo tokko tokko baay'atee namni walitti waldaa mataan ishee karoora baaftee administreeshinaal hojii ishiitiif waldaa addaan qooduudhaaf bakka lamatti separate gootee waldaa gaggeessuuf akka itti loo ta'e kunis waan bareedaadha. Kana ala garuu waldaan Kiristoos qoodamuun irra hin jiraatu. Maaliif benefiitiin isaa qoodamsaa hojii seexanaa waan ta'eef. Kan qoodu eenyu seexana waan ta'eef. Erga qoodee booda immoo namoota taphachuudhaaf namoota karaa adda addaatiin attaa gochuudhaaf sammuu isaanii cabsuudhaaf waldaa keessatti mana isaaniitti waldaa keessatti kan raawwatu seexana waan ta'eef karaa kana banuun irra jiraatu jechuudha. Kanaaf kuni serious consequence qaba yookaan immoo bu'aa guddaa warra aktarii ta'anii waldaa addaan qoodan kanarratti balaa fiduu irratti waan guddaa qaba. Kanaaf kanarraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Waldaa Kiristoos keessatti hoo dandeenye karaatti deebisuu, qajeelchuu, eebbisuu, kadhachuu, hoo dadhabne immoo at least dhiisuu. Diiguu irratti gumaacha godhuun irra jiraatu jechuudha. Ulfinni kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sagalee Waaqaa akka dubbatutti ilmi Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos kana fuudhee akkas bahe. Qaama kana keessatti qooda fudhattoota ta'anii akka argamnu akkas fuudhee as bahe. Dhaloota darban keessatti dhoksaan kuni ilma namaatti hin agarsiifamne jira lakkoofsa 5 irratti. Dhaloota darban keessatti dhoksaan kuni ilmaan namootatti maal hin taane hin agarsiifamne. Karaa Kiristoosiin waldaan kanas bahe. Kanaaf Phaawulositti mul'ate. Karaa raajotaatiin Waaqayyoon mul'iseera. Kun immoo karaa Phaawulosiin as bahe. Kanaaf tokkummaa kan dubbatu saba Waaqayyoo karaa wangeelatiin lakkoofsa 6 irratti Yihuudoota gidduu warra Girikootaa gidduu kun hundumtuu diigamee
tokko ta'uudhaan karaa kanaan as ba'e jedha sagalee waaqayyoo ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf abdiin isa waaqayyoon nu kenne karaa Kiristoos Yesuusiin kenne keessa keenyatti hirmaataa yookaan gochuudhaan qophaa'ee ture. Waaqayyoon kana qopheessee ture ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf definiishiniin isaa yookaan immoo ibsi isaa akkuma asirraa argaa jirru dhoksaan kun as ba'e jechuudha karaa sagalee waaqatiin. Ilmi waaqayyoo dhoksaa jiru ilmoo namaatiin mul'atee kan hin turre bara jireenya moofaa yookaan immoo jireenya gadadoo rakkoo ilmoo namaati irratti baay'ee olaantummaa qabaa ture. Namni wal qoodee ture durii bara moofaa keessatti rakkina akkasii keessaa ilmoo namaa baasuudhaaf ilmi waaqayyoo foon uffatee gara Maariyaamiin as ba'e jechuudha. Kanaaf waldaan bara san hin beekamtu turte. Wanni isaas wanni dubbatamu hin turre. Phaawulos garuu waa'ee waldaa kanaa lallabaa jira sagalee waaqatiin. Haleluuyaa. Kanaaf kakuu moofaa keessatti kun hin dubbatamne garuu eebban isa duwwaayyuu miti warroomti yeroo san abdii waaqaatti himatameeyyuu hin hubatan turanii jedha sagalee waaqaa. Abrahaamiif hojii seera uumamaa keessatti boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3tti Abrahaamin waaqayyoon addunyaan eebbisaa kanan hojjedhaa addunyaa maraafan eebba si godhaa eebban si kenna jedhe yeroo dubbatu as deebi'ee yeroo laalu waaqayyoon namoonni kun maal akka isaanitti waaqayyoon dubbatee hin hubannee turree jedha. Ergaa warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 39-40tti arginu hin hubannee ture yeroonni kun mataansa. Abrahaam yeroo waaqayyoon ilman si kenna jedhu yeroon addunyaa hundaafan eebba si godha jedhu. Addunyaa hundatti karaa keetii wangeelii darba yeroo jedhu waa'een Daawit, waa'een Kiristoos, waa'een maalii sammuu Abrahaam keessa dhufe jedhee yaadu. Kanaaf yeroo sanitti hin hubannee ture mataan isaanii. Kanaaf wangeelli keenya mataansaa bara san keessatti waan hin hubatamne ture. Garuu immoo bara kana dhufe. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irra kan jiru karaa addunyaa hundatti deemee karaa keetiin addunyaan eebbisaa addunyaa hundaan kan jedhu yeroo san hin hubanne yoo ta'e ergaa warra Galaatiyaa 3:8 irratti immoo maal jedha Phaawulos kunoo wanni gara Abrahaam seera uumamaa keessatti boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irratti himatamee ture sun hojiirra oolee jira. Kanaaf bara wanni sun dubbatame hojiirra oolee jira. Hambiraawo yaanne ergaan yookaan immoo mul'annaan Isaayyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 6 irratti dubbatee ture haga Luqaas hojii ergamtootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 46-47 wutti yookaan caafatutti hin beekamu ture. Gara addunyaa hundattan sin erga nama waaqa hin beekneef hundatti wangeela lallabdu nama hunda gara waaqaa deebiftu karoora waaqayyoon qabu himtu kan jedhu Isaayyaas dubbatee ture 49 irratti namni yeroo san kana beeku hin jiru. Garuu hojii ergamtootaa 13-46-47 irratti Phaawulos faa Silaas faa wajjin deemanii wangeela lallabaa akka turan namoota gara waaqaa akka deebisaa turan jaroonni kun waaqayyoon bara Abrahaam akka waadaa waaqayyoon isaaniif galee akka raawwatamaa jiru kileerii dubbataa jechuudha. Kanaaf nuyi hubannaan keenya wanni nu arginu kun raawwatamaa dhufuusaa arginaa jechuudha jireenya kiristaanaa keessatti. Kanaaf Phaawulos ifatti kan dubbatu nuyi waldaa qaama Kiristoosiif akka dhaabban kanaaf waaqayyoon akka tokko nu godhe kanaaf akka nu waan kanaaf akka waaqayyoon gara jireenya isaatti akkasiin nu godhe hima. Kanaaf sagalee waaqaa kun immoo fedhii namaatiin hin dhufne akka Ximootiyoos 2:3-16 irraa jalqabnee ilaallu sagalee waaqaa kan dhufe fedhii namaatiin foon hin miti. Waaqayyoota hafuura qulqulluudhaan karaa namaatiin ergaa isaa gara addunyaa kanaatti dabarse. Kanaaf isatu mul'ate jechuudha. Jalali sa keessa koo